Baga nagaan dhuftan. Baga nagaan eega. Akkam nagaa fayyaadha. Fayyaa. Egaa kabajamtootaa fi daawwattoota keenyaatu nu daawwachaa jira. Har'a wanni qabadhee sii dhufe sirboota qopheeffatteetti sirboota haala yerootiin wajji deemuus kana hundaa qopheeffattee jirte jechuudha dhagee. Kanaafuu sirboonni keessun akkam jaa hordoftoonni keenya akka ittiin bu'aaran xiqqisho mata duree isaa eega gadhiisinillee mata duree isaa nu tokko ni dandeessi jeeti yaada. Eenyuun danda'a? Mata duree isaa jaa barreesseetiin dhaqa jaa'oo bira wanti irraa na deebisu addunyaa tanarra bareessuma jira jaa Oromiyaan tan Oromootii jaa Birtiginnaan kaan buuftee kaan bakka buuftii tanaan bilisummaan Oromoo yoon dhuftii abaa'oon qabsoo sabaa jaagaa ittiin fufa jaa amma galiisaa ga'utti. Ayyee sirba tokko faaro. Kalamaffaa kam jaa? Kalamaffaa maal jaamita? Oromiyaan bal'oo lafti magariisa jaa. Tokko tan guddinni ishii tan akka duumeysaa. Meeqaanta malaarraa sitti dhibeessa jaaba. Kanaati oduu gortee fuuldurri bal'inaa. Walgarra bal'inaan. Kasadappaatu sila qopheessitee jirta? Ittuma fufa rabbi hojii jira. Jirani jira. Burqaa jaalalaati madda abbaatii sin jee abbaay jette san. Abbaay? Abbaay. Ayyee mee kam jaamata dureen isaa ta'u xiqqishumarraan hojjetu ni dandeessi jennee digaa silaa'uu gaa hordoftoonni keenyas daawwachaa jira maqaa hordoftoota keenyaatiin xiqqishoo nu keessummeessitee akka nu ulfeessuutis galatoomii xiqqishoo irraa nu tuutee ammas nu gurraachomsitee hajuu tokkoon dhagee jira sinuu akkam dhiyaatame irraa nu tuttuquu dandeessa? Santi qofa nama gurraachaa fi ajiisichi qotatu oolu. Haa tuttuquu irrumaa nu tuttuqe. Nu gurraachomsee isin diimeessee baarra nu baasee shata nu qabsiisee mataa isaanii nu jeessee keenya nu gujjejjeessee fidee uummata diimaaf nu gabroomse way uummata adiif nu gabroomse way uummata diimaaf nu gabroomse. Hordoftoota keenya akkanumatti nu faana turan isiniin jaa. Ayyee mee hordoftoota keenyatti waan dhaammattu hin qabdaa? Waan hin dhaammadhu. Dhagaa mataa keessa nu jiru tokko dhagaa sana dura kaasaadha walitti akka bishaanii walitti ganna qamaa hin jaaya. Dhagaatu mataa keessa tokko nu jira xiqqoo nu jira. Walitti ganna qamaati akka bishaan lamaanii walitti haadhaa bishaan walitti ganna qamaa addani baasanii. Akkas akka walitti taniin fedha kanamni. Oromoo guutuudhaafu dhaamsa kana dabarsitee kanaan dabarsaa. Kanarraa immoo rakkoo amma namni hojjetu rakkoo qabu miti. Rakkoo xixiqqoo gurguddoollee gartee ni jirti. Akka immoo rakkoo gartee dhagoo gurra kiyya kanaan nanfeessine ni si fedhu dhagoon fedhu. Waliin baqaniiti akka deemaan dhalatti waliin mi'aawoo naan jedhan amma akka ajaa'ibatti beeki garaa yoo nyaan illee gartee ni gabbadha jeeti yaada. Yoo xiqqoo rakkoo kana immoo mataan turaanoo ummaa qonnaa fi hanga kanafaan nama lo'isi yaada kanafaan nama lo'isudha. Kasii bara. Ayyee gaa hordoftoota keenya waan nu daawwattaniif galatoomaadha. Amma yeroo birootti walitti deebinutti nagaan nu turan dhaammannaa keenya yoo isinitti tole laayik, sheer, koomenti godhuun isin bira jirti waan dhaamsa dabarfattu naaf iddaan. Oduu mataan molonyi nu dhaqqabaa jiru. Otoo mataan nu molooyne nu dhaqqabaa. Kanaafuu yaada keessanii mataan moleessaa jira nu dhaqqabaadha. Osoo nu molooyne nu dhaqqabaa. Yaada keessanii harkaan nu qabaa. Yaada keessanii harkaan nu qabaa. Kanaafuu naaf galatooma yoo isinitti tole laayik, sheer. Isinitti gabaa.